Siniyaa gaarii rabbi siniyaa kadhu. Dansamee jechuun gaarii tolee famee jechuudha. Albamni hiyyeessa duraa murteessaa rabbuma jira. Kun immoo dansamee mayireetiin jira. Kana magarsi taana manaa biyya faayoo. Keekina guddaa ta'e irraa caalala. Ab guddaa ta'e irraa caala kaartoonii keessa seenuu hidhaawamee ta'e irraa caala. Alhamdulillah hunda dura kan rabbiin asiin nu ga'ee wal nu barsiise. Hasham arka mulai kan kumda jiritan jalan tentu tak kau jual malam muka YouTube beri di mangku sorditan. Bam bam bam. Internet ini dufne ini jirah harawan sih kamu net ini dufne vlogi waiti. Ana vlogi leso hintan wie heißt das? Eba artsi kena jalan sama fika bajama abdi fadisi. Na kopi syarat argamet ini jirah harap video tu koi sini waraba hangga rumah tu nafana tura abdi fadisi semua kamak nutura sini tim mulisa jalan rakase hangga pas ini mulisa wan teve cara nufana tara hangga rumah ti sini cuma wada warun hara tata nama kan kayak ridima gang kau tidak mau YouTube dan mau ridima kusya dama family tu cuma subscribe tu kau sini jujur berpada galat mau wal fada amma foto sesuatu tembasin karena video sini jera kalau amma senat ini jera gal marra senat ini jera bote siyati malah kabaran gal dia si alil orang belar nanti mal kafalera kasnya tu ya lah kafalera ini jera oke ego apa ya dah oke ini kita ni awi offset tu ni ya sih tu osi kamu sama saya ini ना को अभी तंबी जर्मनी है डायमंड तो बाय था सने थी असर वन नहीं आता ना मुझे कौन कभी तो करती लीबी से ने माली बला उसवारा अकल Akan naga share kora. Ada orang je seorang orang kor. Kalau sana rakam ya kami ni cerita ni. Naga wallah alhamdulillah. Mammo college hano ji demara macam pun aku betul je cara director film udah agama film kau jadi agama film agak seni tak kalau agama film lara agak puluhan cara lara ya artist abdus saja nama film ni baik tu ni kita ni jangan cuma ni film ni tak kalam tapi kan film ni baik dah wan tak kalam itu fakad ni cara ana amma bakirin waktu dia mati injur esa artist jalata maafi kabajama ken abdi fadisi cara ke kisa ama fune tini kamuran no cara kisa kanyan no atugu patto gana gi waitam funu suran kabla o funu fura sini kasna ke kina kene kopai tini injuru sini kalera cara hanga do matu pana tu kanjur mo biya Germany magala nuram barke sate ai bho mali fo oromo betani katama dan ke sate baati so wasani tini shivera kana kana ka bi artist ida mabor artist Abdul Salam artis dia film mission aja tadi jarta agar yaran kan tadi sini basu yaran karena dia nak kerap kumpulin ni Allah mana dari sini saja bang dari sini jalan lagi bayar jalan lagi jibba bisa jaya wadi wallah namni to ko kami nama jalan teh yo nama jibbu mu kami tak nama jibbu kisna fakat ya film aja berarti dia teman ratu yo nih pamannya tadi ya na ya baik kan tikam bertenjeni baik ini juga tenjeni aku bilang oke karena aku Abdul Vega dan Abdul Vega sini hai kalau tu masih deh amma pakai keki walar gina sini jera please kena mammo keki fodu sena sini jera mandi keki harga ni nah mana keki sini fodu sena sini jera cara let's go
yaa shaggar kinootiin argitan yaa laala abdii fadhiis gubbaarra jirti jechaadha haala kanaan jechaadha yaansaas abdii fadhii kana gubbaarra jirti jechaadha waaw እና ኬክ kana namoonni hin jirra jechaadha Die bringen schon heute oder morgen, weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht, aber muss jetzt keekina guddaa ta'e irraa chaalaadha guddaa ta'e irraa chaadha kaartoonii keessanuu hidhamee ta'e irraa chaala this one is a big one cake this one is so big. If you make it like this guddaa waan kaartoonii keessaa hundi deemnisiin galee akkanatti qabanneetiin hin deemaatiin hin jirra kana wanni adda isa godhu Keek adda isa godha maare wallahi billahi keek adda nama godha jetzt habe ich verstanden. Yep. Ora birader. Kannuuf gahe kabajaa guddaatu saamala bu'aa ba'ii kana keessatti lafee dugdaa ta'uudhaan kan isa duuka rakkoo fi sadadoo hedduu kan argite haadha manaa Abdii Faadis faayoo akkasumas Abdii Faadis gara waltajjiitti nuuf simadha. Egaa kanatti aasuudhaan qarreen teenya albamicha maaster albamichaa gara waltajjiitti akka nuuf fiddan kabajaadhaan isin gaafanna. Albamicha maasterii kana akka nuuf fiddan kabajaadhaan isin gaafanna. Merda bilesan. Ega albamicha dansameere kana akka nuusaqan Abdoo Qaadii Abbaa Jabal Duree TV akkasumas Abdii Faadis gara albamichaatti siquudhaan albamicha kana akka nuusaqan kabajaadhaan isin gaafanna. Merda hamilee keessa hamilee harka jee. Artistoota lafaa dhufaadhaa fi akkasumas artistoota ciccimoo Oromootiif fakkeenya guddaa kan ta'e artiist Nuhoo Gowwanaatiif yaadannoon albamii kana akka ta'uuf kan qophaa'edha. Mee hamilee! Egaa ulfaadhaa hundi keessanuu teessuma keessan qabadhaa.
jabaatanitti kabajaadhaan of deebi'a. Kanatti aansuudhaan artiist Abdii Faadis albama Dansa Mayree keessaa sirba Dansa Mayree jedhu as waltajjii irratti shaashaa jira. Hundi keessan kaatanii waliin taphattanii albamichi eebbifamee jira. Yeroo ammaa kanarraa onlaayinii karaa YouTube, Amazon Music, Spotify akkasumas Apple Music irratti onlaayinii gurgurama. Gatiin wallee takkaa saantima 99 yookaan albamni guutuun yuuroo 9.99 qofaan bitattanii dhaggeeffachuu dandeessu. Yeroo ammaa kanarraa karaa onlaayinii hundarrattuu ni argatu. Hiriyaa gaarii rabbiis ni agarru. Dansa Mayree jechuun gaarii tolee famee jechuudha. Albamni hiyyeessa duraa murteessaa rabbuma jira. Kun immoo Dansa Mayree Mayreetiin jira. Kana magarsiisa haadha manaa biyya faayoo.
Ja. Nein, diese nicht. Ja. Egaa ammas sagantaa albam egaa keeka kana kan nuuf muru artiist Abdii Faadis gara waltajjiitti akkasumas faayoo gara waltajjiitti obbo Abdoo Qaadii akkasumas Fatiyaa Muhammad gara waltajjiitti guddaa as keessa jira. Alhamdulillah hunda dura
Rabbiin asiin nu ga'ee wal nu barsiise. Kabajamtoota hawaasa Oromoo biyya Jarman, qeerroo fi qarree Oromoo jajjabee biyya Jarman hamilee fi yaada lacceen waraana cinaa dhaabbatanii halkanii fi guyyaa naa wajjin ifaajjanii akkaan ani sadarkaa kana irra ga'u sagantaa eeba albama koo lammaffaa Dansameeyre juu kan xumuree isin biraan akkaan ga'u na taasiftan qeerroo fi qarreen bahara galatoomaan isin jechuu barbaada. Keessummoota koo sagantaa eebasiitii albama lammaffaa Dansameeyre jiru irratti yaamicha koo dhageettanii har'a nu jidduutti argamtan hawaasni Oromoo biyya Jarman galatoonfachuun barbaada. Galatoomaa. Akkasumas keessummoota koo fagoo deemtanii kan dhuftan har'a hamilee naaf ta'uudhaaf biyyoota adda addaa irraa kaatanii kan nu jidduutti argamtan saayibboota kiyyaan hangaftanii otoo wanni takka isin irraa nafe badhaasa adda addaatiin miidhagsitanii sagantaa kana wanta godhuu keessatti bakka keessa keessanii baaftan rabbiin gurguddoo isin yaada baluu harka cina jiraachuu qabna. Akkasumas ijoollee biyyattooti kanneen Oostariyaa irraa dhuftanii obboleessa keenya irraa hin fudhatanii asitti argamtan, obboleeyyan kiyya kanneen Neezerlaand irraa dhuftanii asitti argamtan, obboleeyyan kiyya kanneen Faransaay irraa dhuftanii asitti argamtan, obsaa akkasumas Badrii hundi keessanuu maqaa takka takkaan yaamuu baadullee galatoomaa isin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan haadha manaa kiyya miskiintitti aadde Faayisaa Aliyyii ta'usoo dadhabeenjii ta'usoo ani yaadee aarullee hamilee naa taate walaloo fi yaadaloo yaadu jira faaya ofii jedhanaaf shisu cinaan jira naan jettu galatoomee jechuun hin barbaada. Akkasumas jaallan kiyya seenaa wajjin keessa dabarre har'a geenye jahan barii boruu baandii yeroo jalqabaatti asitti dhaabne obboleessa kiyya kabajamaa gamtaa waraanaatii fi shaggaa baadiyyaa bara 2015 yeroo biyya kana dhufu firaashii kiyya Noorweeyitti afamee jira osoo hin jiree yaadu akkaan asitti hafu warri dura akkaan ashaaraa kan na godhe galatoomaa jechuun hin barbaadu. Barri 2015 anaaf seenaa lama qaba. Seenaan tokko obboleeyyan kiyya kanneen biyyarraa wajjin baane obboleessa kiyya Zakii Yusufii fi Aniisaa waliin dhufnee Aniisaan jalaa hidhamee ture biyya Kaayiroo sanitti jechuudha. Guyyaa 10 wajjin hidhamnee obboleessa kiyya Saad Yusuf yeroo jalqabaatti guyyaa Saadii wajjin wal barre guyyaan sun guyyaa sanii jechuudha. Makiinaa takkaan osoo deemnu wal barre akkasitti akkaan ta'uu akka malee ta'uu lafa Awurooppaa jennee alhamdulillah hundi keessanuu baga lafa Awurooppaa kana waliin jenne kanneen dooniif isa biraa mataa godhuu obboleeyyan keenya dulamne galatooma hundumaafuu. Itti aansuudhaan albama kanaaf akkaan baasu qabsoo gurguddoo kan naa wajjin godhe obboleessa kiyya gamtaa bulloo olaanaa isteediyoo xiqqaattuu guddattuu mana isaa keessatti dhaabe wallaala keenyaan akka beenutti waraabne sagalee asii biyyatti ergine muuziqaa uummata biyya keessaa ni jiran jaan hojjechiifne gurra keessaniin akkaan goofanna godhe galatoomii jechuun hin barbaadu. Sagantaa kana maateriaalota sagantaa kanarra barbaadama. Ani qophiillee qopheesseen beeku asii miti biyyattuu qopheesseen beeku bakkumatti na yaamanitti dhaqee sirba malee kan kana hunda na wajji godhan Sa'aaddoo fi Sa'aad Ismaa'il galatoonfachuun barbaada. Itti aansuudhaan koree qindeessituu sagantaa kana miidhagsuudhaaf na wajjin bu'aa bahii bahan Jaalroobaa hangafa keenya hunduma isaaniitu galatoonfachuun barbaada. Obbo Xaayiraloo jalqabaan isinitti haasawa sun beeku waraqaa irraa laalaallee haasawuu hin beeku jeetti na of golchaa isiniin jecha obbo Xaayiraloo isa akkasitti galatoonfachuun barbaada. Kaniin gaa dubbadhee fi kaniin dhiise hedduu
koreen qindeessituun sagantaa kanaa qarree fi qeeroon biyya tanaa kan bakka nyaataa keessa dhaabbatuu fi kan asmootti dhaabbatuu fi kan hulaarra dhaabbatanii fi kan badhaasaa jirtanii fi kan badhaasamaa jirtanis galatooma. Ani haasawallee dundee bureefuun dhaammadhee dubbii takka qofaan dabarfachuuf lafa carraan harkadhe kanatti ayyicha tokko Sheekh Mahamad Durii Jaalini Durii Baasoo nama biyya keenyaati. Maal jee seetan qaama masaa kanaatu wal dirreera. Qaama kana guutuu harka takka ija gurra afaan miila funyaan hudduu wal didan wajjin jiraan waliin jaanii jechuudha. Harki anaatuutu waa isinif fidaa gulii booda waa takka illee hin fuudhuu jechuudha. Miillinis anaatu isiniin deema lammata isiniin deemuu jee murteessa. Ijjinis gaajara keenya anaatuutu isinirraa harka waa takka isinirraan harkuu jettee. Funyaanis gaa urgooytuu fi ajooytuu anaa isinirraa fuunfata lammata isinirraan fuunfadhu jee. Afaanis waa hundu anaa gad dabarsa ammaa booda hin dabarsu jettee. Hudduunis ajaa isin fiddan ammaa booda hin baasu waa xiiq nama jee. Ana gaa dubbii wal qabdee namichi boqoo keetii illee wanna ta'e beeka. Hogguusanii raabsituun dhiigaa onneedha. Onnee nuuf haa kennu. Akkasitti raabsituun tun jara keenya haala kanaan jiraachuu dandeenyu. Nu hundinuu akkanuma tola quuteenya. Jara keenya haalli kun gaarii miti jettee buute manguddummaa onnee. Onnee manguddummaa buutuuf rabbi nu haa godhu. Oromoon yoo akkasitti walii galee qofa kan Taiba bau dandeenyu hogguusanii achirraa hidu waa'ee godheetu Sheekh Mahamad Durii dhagayaa jiru isiniif hin godhatu waa'ee. Jara keenya ija waan takka agartu isin haa godhu jedhu wahuma takka. Miila karaa tokko deemu, afaan waan tokko dubbatu, funyaan waan tokko suufu, harka waan takka fuudhu, qalbii waan takka yaaddu akkasitti du'aayii kana godheefi anis tanumaan isinii boola'uu barbaada. Haasoo kee keessatti dogoggorroo jiraate ifama nuuf tolchaa isin jechuu barbaada. Keessumoota keenya kanneen jiraatan hundummaan keessanii baratooma keessaafuu obboleessi kiyya jaalatamaa fi kabajamaa Abduu Qaadir Abbaa Jabaa qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee guddaa shoora guddaa warra taphachaa ture Suleeman obboleessi kiyya kumsaa Oromiyaa Shoop quxur hulattiin ol urban hin obboleessi jechuu barbaada. Galatooma. Okay, rishiruki gochaa jirani muuziqaa wannaa kaasi.
jechaadha. Akkuma argitan qophii ajaa'ibaa kana ture. Wallahi itti nafini ture jechaadha. Deebi'ee ittiin bagattiin si geessuun yeroo badaa abdiidhaan. Qophii ajaa'ibaa ture. Kiiloomeetira 450 deemee bakka jiraadhurraa qophii isaarratti argame albama isaarratti eebbisiisee keekii nyaannee dhugnee fataa jennee siin jechaadha makatamaa kee eeggaleetiin jira. Yaa galgala amma namni takka yookaan irra jiru akkuma argaa jirtan jechaadha nu miilaan deemaa baaburri hin jiru. Anna baaburri hin jiru annaa baaburri hin dhufu karaa miti karaa mana kiyyaa deemu jechaadha. Akkasii tole abdii guddaa qabaa waan biraa jechuun hin danda'u. Garuu yoo waan qophii irra nagaafatan qophiin ajaa'ibaa kan akka ture siilee argitanii hin jirtanii. Kanuma isiniin jedha kaa'ama bakki godhaa ofirraa kiyyaa kara mana kiyyaa ofirraa galaatiin hin jira. Bakka kana achi waan biraatiin immoo qabannaa eegaluutti daanatti nagara naafuraa siin jedha halkan gaarii simmarti keessanuu maasha Allah konkiraadhaan abdii dibamni isaa bakka mara jira. Amazon irra jira maal irra jira bakka birii sagal akkasii bitaa bakka bitamuu qabu mararraayyuu jechaadha. Sappoorti godhaan isin jedha galatooma alfaadhaa waan faana tartaniif akka dhimmaatti galatooma isin jedha. Peace in jedha ciao.